بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن قد قرتي وإيه فولا فيه رما واتقود بني حديثة تكا موضوع قرتي درسي إيقالو دورتي ميوان أروزا سنفتنا يتشولا مالف قافي تكتا قرتي تنمر إبدو جرا نمني قافي قبدن اللي وهما قرتيني كارتي قفرتي نتي بالبلتي قرتي سيدي بسولين دنديا برايفيتي نيس فيتو أكنمني براتو اللي وفيتيس سيفين دي بساعي تشولا وانين بيخو يونين بين كتابان التلالة يو كتابة غيسالة بعلمين سيقافة لايتشو دبنيتي أروزني بوجعلاكم فائدانك أبو أروز سنارة تيو ديبان رويا لا وصو نيروبي جروتي قربات كوفوز سني أران تنخونو إني باوندي يرو للكاوا ilmaan rabbi khanneefi itti bal'isee ilmaan isaa islaamummaarra qaraasifatee maashaallah godhe tokkommoo ka dubbannee dabarsine finfinnee keessatti maal jettaani shaaratoonitti 500 ol amaddii damdura godhe osoo baatiin geenye intalti gartee mana isaanii galtee manaadhaa keessaa mataa dhaabdee teessii jechuudha. Kanammoo qarshii 10 hin ta'u wanni rabbaase. لكن مالي فكان ربي انت وبيقى خنيف قربان ما قرتين نيروبي تنها غونيف خنا خامان تنا باوندي لكاو استرليني قرتي لكاو خوني اكم يكن ملكاوي خشاراتوني قودسان كما دبشن باسي فشلي خساري متيوم منا دابا قلتي متى دابجاج كيسيتي وصو باتين تيني وني كما دبشن يرو سنتي كابيتالا قدا dalaga guddaa siisa soosu danda'u irraa ifiin mul'isatti aruuza kanaan guddisee laalaa namni haa dubbatu namni gartee aruuza akkanaan agarree hawaa hundi keessa guutame aruuzuma akkanatti gartee waa hunda qabuun agarree akka ja'aniif deemee harka daaraa haritee jechuudha. Kanammoo miskiina naayiroobitti gartee obboleessa keenya tokko saayiba keenya kan haa gooneef qarshii 10 jechuudha. Doolaara kana jaalaa qarshii 10 waan hin taaneen. Kookaa gartee saaxina tokko ol baasnee gooneef san arraan tana milkaawee doolaara du'aa kanaa fi Kanadaatiif Ameerikaa sunteen paawundii addunyaarraa guddaa san lakkaa'u jira jechuudha. Rabbiin itti bal'isee ilmaan isaa diin qaraasifatee madarasaa islaamaa naqee maallaqa irra facaasee horiin akkanatti ol deemaa jechuudha. Toofiiqa duuba kashaaratuun san hawwisootti yaamee farshootti fidee daansiilee hundatti fidee balaaqalaa hunda akka beeladaatti nama ol naqee akkamiif fashale lam yuwaafiqa sunnaa waafaqnee jechuudha. Alaal khasaaraa qarshii 10 aruuza qarshii 10 waan hin taane milkaa'e kun kanaaf obboleeyyen keenya waan kana miizaana yoo goonee ilaalle beeytee qalbiin darajaa qabdu ni beeyti sunnaan rasuulaa akka gartee itti milkaa'utu kara sunnaa rasuulaa kana yoo deemte ni milkaa'uta. Garammoo kun olaa amma shaaraatoon dhaquudhaan asitti isaa ta'u Ameerikatti isaa ta'u galma qabdee ifa adda addaa fiddee hawwisootti fiddee aruuz bocol godhuun kee kuni simbaasu afaman assasa bunyaanahu alaa taqwaa min Allah dhagaa bulukeetaa fuudhaa fi heeruma jechuun waan amma gartee namni haajaa waliin bahee booda adda deemu sun ta'in yoo tolte eega asii tolte qabrittillee tolee namni kun ilaa jannatal firdoos waliin tola. جرو غاري الدنيا ربي سجرا تسايتو فلنحيينه حياة طيبة حياة غاري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكاجي لا رغباتنا كتته ذلا ذليل أركي كما دبشن باسي مجي يوم منا هلاتي متار أبديتي سيتو اتمل كوني اتنغمني بل حزنة اتشينوي كما دبشن هباء منثورا دولاتاتي يتو خناف فائدان قبو أروزني قرتي نيمول لسا سنتين سنة رسولاتين وافقيتشو إيغا أروز قدساني هوسو تيامني باندي موزيكا تيامني خمري في دانسي دان قدسو في سنة رسولاتي أركمو خمتو رب رخا قبا خمتو توفيق قبا خمتو خيري قبا ورّي أكس قولي هندي قبا شيناتي هينيچو جارتين جلن تيني الموران أركني اتنغمبني مالك أساني بلاشي
akkana ta'uun qabu kanaaf aruuza sunnaa irratti haa deebinu fuudhaa fi heeruma gartee ergamaa goytaa irratti haa deebinu fakkeenyaaf Aishaan gaafa gartee Aishaaf nikaa godhan amma Aishaa irra ni jira namni caalu dhalaan jirtu ataama jirtuun Aishaa ni caaltiin caaltu hojjaan soogiddaarran keenyeef hojjaa asharaa namni irra kaayef hin jiru umurmaan ajaa'anii haatisi dhuftee isii zuwaazuwee gartee mukarra tabattu qabdeetuma irraa buustee irraa dhidhiitee rasuulaaf ol kennite Abubakri duraan nikaa godhe isii amajjaati mee namni Aishaa gartee waan ni jiru isii muka gubbaa tabattu amma sagali jechuudha isii muka gubbaa juwaajuwee tabattu umurmaan ajaan haatisi dhuftee qabdeeni hojjetteeni irraa tolchitee akkanumatti jechuudha mana kaawyaa geessuuf kunumaan qabu mana kaawyaa geessinee hinnaan dibne ma tolchaniituma fuudhanii ol laqan rasuulaaf dhukkeessa irraa dhadhawanii fuula dhiqanii maal godhanii rasuulaaf ol laqan jechuudha الرا عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها جاءمتها الدنيا الرأيام أمتيتي أم المؤمنين آيو مؤمن توتا آيو مسلمة خنهن دايتو نمني آيو تيامي هجي نكفر عائشان آيو تيامي هجي وأمهاته وأزواجه أمهاتكم جي خبجان قالوا تعالى سنتين خبجان آيو تيرجال تستايتو عائشة هذا آيون تيجالتي خبجان والفنان خبجان درجان آيو تيجالتي آيو تيجالتي وأزواجه جي قويتان قرانتي أمهاتكم جي آيو تيساني جي وري رسولا هندي آيو تيساني جي مالين إسان جالت جودان إسان كبجودان درجادان خبجادان وهندان ورنم لالي خانة جالن جيتشو أبوتي تنيافي هاوان كيني جالن جري لالا رسولاتهم دوبا أما خرد ديبنو نيكان شرطي أفرقبا شرطي أفرقبا رضا الزوجين جاني وري والبربا دخوني رضاته والجالتشو جالتي تونيس جان أما زماناتو بدي بعد الزواج زمن صحابة زمن قرتي مال هنداو ايقمول فودان جالتي افتيتشو سندورتي قرتي قوري خيستين سياركي بشان خيستين سياركي منامتين سياركي مار خوني كل وسواسة في شكل رايتشو شيطان وسواسة شيطاناتي وسواسة شيطاناتي وسواسة قرتي شكل لهم مالي ولي تكنجر ولكن بعد الزواج نمني لغا والجالة هايتشورا رجا الزوجين شرطين دراخنا نكاغو لتشورا شرطين لما فادا ايغا قربانيس إساته مجيولين أكا إسيتو مرقسيتي يو إسين فيني شريعان دركتو درك إلان كابي جاني أولي دان رتين قدوم فالنخاء أولي دان رق قدوم فنجرو بوكسي دان رق قدوم فنجرو نخان قرتي بوكسي في أولي دان لما رق قدوم فن أمانتي إسلاما خيسان جرو مرقسيتي أبا في تقرتي هيرو لكن الراني لالن خسلاتو خصومنو خربي قرتي عبدو خسلاتي شنان قبو خورساني خبجو أما يرو أمان تناتي لالان مالي قلتي شرط إنسين قوتي أمريكا نجرا كندا نجرا خنامي وسواسة خنا ديساني جران ولي إسان جان نما ورخين هاد أباخي يخبجو شرط إنسين الخنا نما هاد أباخي يخبجو عن الليل هاد أباسا خبجو خنا خبجو خنيسا خبجو خال كان كأي صلاة الليل قرتي قون أني تيجي بشان فلان نجيبو خال الليل يولي جي بشان يسجيبو شرطي أكنا ولي خايم مالي أمريكا نجرا كندا نجرا بي جراتو سيفو مانغو عند الإسلام أمريكا جراتوس إن كما نقبا منابتاتي هاوسي قبا دلقا كم قبا خنا اللالين وقربان ريبو سينجي سلال أرشي كودانيني أرشي كورنان سنو نقب أنا في قرباتا كولي باسي ساتنا كوكا فونيفي أولباني نخا غونيف أران تنا هوري أجايبا قبا أكا خيافي خيتي قرتي دولار دوآهر لكاو تنجرو باوندي لكاو اتتولي ربي نتباليسي as jira fi achi jira dalagaa kana qaba sanin qaba jechuudhaami ma kana duraas dabarsee maal jee jenne gurbaan obbehee yaa sheekha dubra afur mumaaniin qaba nama gartee qarshi 10 dalagatu guyyatti sa'aatti qarshi 10 dalagatu illee yoo taate amma ni kana irraa hidhinaan jee yoo salaatii yoo soomani yoo shahaadaa qabaate jee jechuudha shuf la al-iimaanu billah wa bil yawmil aakhir wa bi rasuulihi أكتي قرتي لا الإيمان نساء آخرات وقومسي
ربي دقومسي نبي محمد كتي دقومسي مالي هورين كن ندفاني بيخ هورين ندفاني ديماني بيخا إيران كاين قرش تربان مان دليني نخانا هيدنا نجيشو جولتي يتن هندا ربي نساء وفقوا دعائي لما فاتي خاني يجو شرط النكاح أفور جنتي رجا الزوجين قرتي جري لمنغا والأغيودا وليته خلما فادا وليين أركموا لا يجو أبان انت لا أركموا قبا خاتي قرآن أبان دي بندو لين خان أبان انت لا يوجي جيهو نخان قدو قربا خان نخان قدوان أخاخو قدا خوني أبان قوسن سقطت عنه ولايته جان مرقرب بني ساخن نسن في فرادر بخنا نما سلات نما صومن نما ربي ساسو داد خدلقت يودي دي أبان ولايان ساراني بوتي يجو ولايتون مرقرب بني ساقود إجي ساخن أبان دلسن الرابوتي يجو أبا ساقود أخاخو غما أبا خنا قولا يجو يو خونيس ديدي أخاخو نفي فوقا ديدي خونيس الراخوفته مرقر رافودا ميجو أبليس الدبرتي أبليس أبان حادان أدير الدبرتي أديرينيس يودي دي أبليس الدبرتي أبليس أبا في حادان تكو يودي دي أبليس أبا جرات إيساق قولا يو خنيس دي دي ورا تكو جرا ورا قرتي ألا خنوم فين يجو ألا رققب ألا قبنيتا أن أكم قوت يوم كان أكم قوت نسيبا ما دبرسيتا warraa kana warraa akka san ta'uun qabdu ati nama salaatu nama soomanu nama si kabaju nama haadha miciyyoo kabaju nama abbaa miciyyoo kabaju agarraan rabbiin tawfiiqa sii kanneenumaa eeyba qabdaa nikaa hidhi jechuudha yoo jarri kun hundi didee hoo micoon jaalatti akkam godhan hunoo micoon neeruu jechi isa maleedha akkam gootan jennaan miciyyoon قاضي برديتي يجو يرو أمان تناتي وزير العدل جانيني فتح منستر خجانين سني قولا أما بيا فرنجي تنا خيسا فتح منستر إيسا تتلك أبدا إمام مسجدة كبيرة دكاني قاضين جراتو قاضي بردكاني أباني ديسان أخاخوني ديسان خانا قرتي خا علماء الرولي قلتي nama gartee tokko ka imaama beekamaa ganda keessatti hawaasni gartee beeku tokko masjida guddaa dheete achinni kaa ergooti jechuudha. Osoo abbaan jiru, osoo gartee akaakoon jiru, osoo obboleessi jiru, osoo adeerri jiru, jarri ni dide. Jarri mirga isaanii ifii firraa fuudhan, kabajaa firraa fuudhan. Kabajaa firraa fuudhan, mirga firraa fuudhan, maslahaa miciyyoo laaluu hin dandeenye, bakki isaan laalan waan biraati. yaadni isaanii waan biraati cufti kuni mirgi isaanii lafatti gartee baxxaqee hafee jechuudha. Isiin kaatee masjida guddaa magaalaa sii keessa jiru bira dheeyxee yoo amiirri jiraate amiiraa godha yoo amiirri hin jiraanne immoo ganda keessaan hin deemtu beekadhu ganda keessaan hin deemtu jechuudha. Nama yoo mootummaa birallee dhaqee mootummaan isa dhageessu hawaasni isa dhagayu namni inni wajji jiru isa dhagayu isa bira dheeyxee nikaa isii godha jechuudha. Duuba bakka biraatti أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل جانمي وقصدي رسولي انت لأبا فيتي خاتي حيما ولي سي آنا سي ديستيو خيتي يو خاتي هيرمتي نكان سي باطل جا ارقمان قويتا عليه الصلاة والسلام وقصدي رجل دي بي اي قجبي سودا فنجر جيد دوبا استيكم جنان جري مرقي خنميتي في ديدي قولوا نجدن kanaaf yeroo san qaadiin godha jechuudha. Duraan nuti illee didu turre jechuudha. Laakiin oguu laallu miciyyoon tun malaayikaan taanee ni nyaatti ni nuyi. Bultitti haajamte akkam goona deemtee badii haajalee jiru. Waan qushaasha kana deemtee haajalee jiru. Akkam taati? Yoo abbaan hin kennine, yoo akaakoon hin kennine, yoo obboleessi hin kennine, yoo adeerri hin kennine akkam haa taatu ni dhuyi ni nyaatti. samiidhaan buune jannataan dhufne fadhii qabdi akkam godhan takka beekee waan goote abbaasii ni dide ja'an akka taariikaatti qabanii taa'u jiran ulamaa'iin
abbaasiiti waan jetteen isaa sakaraata keessa jiru mee abbo aamiin jii jetteen jechuu waan rajjeen beeku inni aamiin jee sakaraata irratti lalaan bakka bultiitti beektaa taphni hin jiru sii gala bakka bultiitti taphni hin jiru dhalaa dura dhaabbachuun hin ta'u dubara duran dhaabbatiin fuudhaa fi heeruma sii duran dhaabbatiin muraada sii duran dhaabbatiin bultii sii duran dhaabbatiin jechuudha. Abbaa sakaraata gartee firaasha du'aarra dhuftee abbaa minji jetteen jechuudha. Abbaan ka samii sanii bu'ee fitnaawaadha jechuudha. Nama fitnaan deemu didee nasiiba meeqaari ijoollee gartee sunnaa rasuulaa irraa mul'atu ijoollee ibaadaa qabdu ijoollee diin qabdu ijoollee dalagaa qabdu ijoollee barnoota qabdu hundanuma ari'a gubeen talaa jechuudha. Micoon silaa dheedhee bakka niqaatitti illee ni gooti laakiin xaa'aa abbaa kiyyaa kanan dhiisu jetteeti abbaasii kana harka darbuu jibbitee teessi waliin laakiin gubatte waani tolchitellee hin jennu abbaa du'arratti gartee jay abbo aamiin je du'aayin sii godhaa jee jetteen jechuudha. Aamiin je waan irra jettanii beektaa jennaan hin beeku jennaan akka fuudhaa fi heeruma haraamnarra gootetti gooyitaan jannata isaa rabbi haraam sirratti haa godhuun bar akkasiin jee jetteen jechuudha. Abbaan kalimaan irraa boodaa kanaanii du'ee ja'an tuni gorsa sii haa ta'u abbaa duburaatiif jechuudha. Warra duburaatiif gorsa sii haa ta'u warra dhalaa qabu gorsa haa ta'u laalladhu. Dura dhaabbachuun guutaan dhalaan abbaa fi haadhaas hin beektu. Safaataan hin jiru bakka kana. Taphni hin jiru. Aamiin ji'i. Jaarsi sakaraata irra jira fi fuuyi. Harka rabbii jira. Waan aamiin je'eefis hin beeku. Waan je'eefi waan wallaalees hin beeku aamiin je. Akka fuudhaa fi heeruma. Muraada kiyya gartee dura dhaabbatetti rabbiin jannata isaas dura haa dhaabbatu jetteen jechuun ni abaarte. Ni gube. Ni gubattee ni gube. Gubannaan abaarte abbaa du'arratti abaarte jechuudha. Hin barbaachisu kun gorsan waa ta'u waliyyiin arkamuu qaba washaahidaani jaan ragaan lamalleen arkamuu qaba jechuudha. Ragaan lama arkameeti san booda mahriin dubbatamee nikaan akkasitti gartee sharxii afran kanaan hidhamaa gaafii yoo qabaatte waan amma dubbadhe kanarratti na gaafachuu ni dandeessa. Yoo gaafii fixanne immoo insha Allah gartee marsaa gartee sadaffaadha aruuza bacal maali aruuzni gartee sunnaadha maali marsaa sadaffaadha itti deebina insha Allah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.